Iraan, Israa'el, Ameerikaa fi sodaa addunyaa. Tibba kana naannoon baha giddu galeessaa gara walitti bu'iinsa guddaatti ce'anii jiru. Cimina wal dorgommii Iraan, Israa'el fi Ameerikaa gidduu jiru siyaasa addunyaa jijjiiraa jira. Nageenya naannoo irrattis sodaa guddaa uumaa jira. Duuba tarkaanfii waraanaa ibsa mootummootaa fi dhiphina siyaasaa dabalaa jiru keessa maal fa'atu dhugummaadhaan adeemaa jira? Rakkoon kun Afrikaa fi biyyoota guddachaa jiran irratti dhiibbaa akkamii qaba? Kun gabaasa keenya addaa guyyaa har'aa isiniif dhiyeessuudha. Akka nu duukaa turtan gamanumaan isin affeerra. Haalli siyaasa bahaa giddu galeessaa waggoottan hedduu keessatti yeroo hundaa caalaa hammaateera. Hariiroon Iraanii fi Israa'el waldhabdee dhokataa irraa gara walitti bu'iinsa ifaatti ce'eera. Ameerikaan michuun tarsiimoo Israa'el taate hojii waraana naannichaa keessatti qindoominaan dabalaa jirti. Sirnoonni ittisa qilleensaa dammaqinaan hojii irra jiru. Buufanni waraana naannoo galaanaa keessatti nageenya isaanii jabeessanii jiru. Marii fi dippiloomaasiin laafaa dhufaa jira. Amantaan mootummaa gidduutti gadi bu'ee jira. Waldorgommiin siyaasaa amma walitti bu'iinsa ji'opolitiksii kallattiitti jijjiiramaa jira. Iraan mootummaa dhiibbaa siyaasaa fi waraana guddaa qabu keessaa tokkodha. Bulchiinsi biyyattii of akka humna dhiibbaa mootummaa dhihaa fi Israa'el mormuutti dhiyeessa. Haa ta'u malee rakkooleen keessaa hedduun mudachaa jira. Fakkeenyaa fi adabbiin diinagdee, qaala'insa jireenyaa, tasgabbii dhabuu maallaqaa, hojii dhabdummaa dargaggootaa fi komiin siyaasaa keessaa babal'atanii jiru. Abbootiin aangoo Iraan yeroo hedduu dhiibbaa alaatiin mootummaa isaanii tokkoomsu. Seenaa keessatti sodaan alaa mootummaa keessaa jabeessuu akka danda'u mul'iseera. Israa'el fedhii waraanaa fi karoora niwukileeraa Iraan akka sodaa jireenya mootummaa isaaniitti kaasu. Tarsiimoon nageenya isaanii irratti hundaa'a. Iraan humna isaanii yeroo babal'isanitti madaalliin humna naannichaa yeroo dheeraadhaaf jijjiirama. Kanaaf tarkaanfiin waraanaa dursee fudhatamuu akka of eeggannoo biyyoolessaatti ibsa ta'u. Bulchiinsi Israa'el akka jedhutti jiraachuun tarkaanfii ariifachiisaa barbaada malee eegumsa dheeraa miti. Hirmaannaan Ameerikaa rakkoo kana keessatti Israa'el deeggaruu qofa miti. Kaayyoon isaanii bal'aadha. Dhiibbaa siyaasa baha giddu galeessa keessatti eegsifachuu, daandii anniisaa addunyaa tikfachuu, babal'ina niwukileeraa to'atuu fi dorgommii mootummaa humna isaanii morman to'achuudha. Sochiin waraanaa isaanii qophii agarsiisa. Garuu sodaa babal'inaa walitti bu'iinsaa dabalaa jira. Namoonni muraasni seenaa Iraaqii fi Afgaanistaan irra deebi'uudhaan akka hin uumamne akeekkachiisuu irratti argamu. Kaan immoo ittisuun tasgabbii isa jedhaniiti yaadu. Hayyoonni siyaasaa akka ibsanitti balaan guddaan walitti bu'iinsi babal'achuu isaatiin. Baha giddu galeessaa keessatti gareewwan waraanaa fi michoomni mootummaa walitti hidhaman hedduun jiru. Walitti bu'iinsi kallattii tokko keessatti jalqabu gara Libaanos, Sooriyaa, Iraaq, Yemanii fi biyyoota galaanaattis saffisaan babal'achuu danda'a. Kun immoo daldala addunyaa fi dhiyeessii anniisaa irratti balaa uuma. Miidhaan rakkoo kana naannoo qofa irratti hin daangeffamu. Gabaan addunyaa tasgabbii dhabuu kanaaf deebii kennaa jira. Gatiin boba'aa jijjiirama keessa seenee daandiin doonii fi geejjibaa sodaa keessa gala. Dhiibbaan diinagdee addunyaa dabalee jira. Biyyoota Afrikaaf immoo gatiin boba'aa ol ka'uu, qaala'insi nyaataa, rakkoon geejjibaa fi tasgabbiin diinagdee dhabamuun mudachuu danda'a. Rakkoon addunyaa jireenya mootummootaa keessaas ni tuqa. Walitti bu'iinsi kun jijjiirama sirna addunyaa agarsiisa. Sirna addunyaa walta'iinsa irraa gara dorgommii tarsiimoo humnaatti ce'ee jira. Mootummoonni gurguddoon amma michooma nageenyaa dippiloomaasii caalaa filachaa jiru. Humni waraanaa afaan siyaasaa ta'aa dhufee jira. Rakkoon Iraan, Israa'el fi Ameerikaa sirna addunyaa haaraa kan dorgommii irratti hundaa'e calaqqisiisa. Gaaffiin guddaan mootummoota addunyaa fuuldura jiru ifaadha. Mariin dippiloomaasii yeroo isaa duraa deebi'uu danda'a moo addunyaan gara yeroo walitti bu'iinsa dheeraatti kan seentu taatiin? Deebiin gaafilee kanaa siyaasa, nageenyaa fi diinagdee addunyaa waggoota dhufanii fi murteessaa ta'a. Waan wajjin turtaniif guddoo galatoomaa.